Hajjamaar kafuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwusii akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jenna. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwusii namoonni YouTube chaanaalii keenya Muhaa Niwusiif haarawaa taatan YouTube chaanaalii keenya Muhaa Niwusii subscribe gochuun maatii keenya ta'uun nutti makamaa isiniin jenna. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwusii kanneen YouTube chaanaalii keenyaaf maatii taatan ammoo viidiyoo keenya like fi share gochuudhaan yaada keessan gara komentii nuuf qoodus hin dagatinaa isiniin jenna. Oduu keenya jajjaboo biyya keessaa fi alaa ammaaf qabanne isinitti himuudhaan hagaduma sagantaatti si waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaatti nu waliin turan ammas afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Lolli guddaan guyyaa har'aan tanaa godina kibba lixa shaggar keessatti aanoota garagaraatti waboo fi mootummaa gidduutti meeshaalee gurguddoo akka marfiidhaa fi Zu-23 dabalatee haga moortoraatti gaggeeffamaa oolee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon godina kibba lixa shaggar keessatti humnoota mootummaa hedduu barbadeessuun injifannoo gonfachuu beeksisee jira. Waboon zoonii Arsadee godina kibba lixa shaggar keessatti tarkaanfii jabduu waraana mootummaa irratti sa'aatii dheeraadhaaf ammoo fudhateen humnoota mootummaa hedduu isaanii du'aa fi madoon adabee jiraachuu waboon beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon Birgeediin Caffeetumaa Cibraan Malkaa Hawaasa godina kana aanaa Qarsaa Maallimaa magaalaa Geetoo fi Jimat keessatti lola humna waraana mootummaa irratti humna dhiheenya kana Baaletti eebbifamte humna ispeeshaal kumaandoo jedhamtu kan magaalaa Bishooftuurraa fe'amtee dhufte waliin ammoo lola guddaa sa'aatii dheeraadhaaf gaggeessee rasaasaan akka baarudaan macheessuudhaan meeshaalee gurguddoodhaanis aleelee humnoota mootummaa kanneen marfii dabalatee Zu-23 lolicha gaggeessaa turan waboon lola sa'aatii dheeraa booddee injifannoo boonsaadhaan lolicha goolabee jiraachuus beeksisee jira. Lola kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo waboon humnoota mootummaarraa 200 ol barbadeessuudhaan 97 ammoo madandamii hin qabneen adabuudhaan kanneen haftee madooshii ammoo magaalaa Leemmaan hospitaala Leemmaanitti yaalaaf gaggeeffamanii akka jiranis kan himamee jiru. Rasaasa ilmaan haqaa dandamachuu dadhabuudhaanis ammoo hospitaalicha keessatti hedduun isaanii du'uunis himamee jira. Waboon giddu galeessa dabalatee hanga kibbaa fi akkasuma gama biraatiin ammoo lixaattis lola guddaa guyyaa har'aan tana gaggeessaa ooleen injifannoo guddoo gonfatee jiraachuu beeksisee jira. Lolli guddaan lixa Oromiyaattis gaggeeffamaa kan oolee Wallagga lixaa Qeellam dabalatee lafoota hedduutti waraanni bilisummaa Oromoo waboon humnoota mootummaa barbadeessuun injifannoo guddoo gonfatee fuuldurattis adeemaa jiraachuu beeksisee jira. Yeroonii fi waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii Harsadee godina kibba lixa shaggar aanaa Qarsaa Maallimaatti diina koo barbadeesseen jira jedhu mootummaanis ammoo Wallagga lixaa bakkoota hedduutti abooshan barbadeessaa jirra jedha. Haa ta'u malee faallaa kana ammoo dhugaadhaan kan mul'isaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo waboon humnoota mootummaa barbadeesses mul'isuudhaan akkasumatti illee kanneen booji'ee fi meeshaalee gurguddoo walitti qabuudhaanis suuraaleewwan garagaraa qooduudhaan mul'isee jira. Lolichi waboo fi mootummaa gidduutti jabaachuunis akkuma itti fufetti jira. Waboon duula Hirbuushinni gaalabse kanaan milkaa jiraachuusaa kan beeksise lafoota hedduutti humnoota mootummaa biyyatti makuudhaan daaraa butara godheen jira kan jedhu ammoo Fiildi Maarshaal Birhaanuu Juulaa galchaa fi muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadis mataa qabachiisaa jira. Keessattuu bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa akka malee raasuudhaanis obbo Shimees muddama jabaa keessa galchee jira. Shimallis gara mariitti haa deebinu jechuun yeroo adda addaatti ammoo watwaataa turanis mariin keessan kan sobaati malee inni dhugaa hin jiru jechuudhaan jalmarroo waraanicha itti jabeessuudhaanis kokkee qabu irratti argamu. Lolichi jabaatee kan itti fufee waboon injifannoon galaan jira jechuudhaanis zoonii Harsadee godina kibba lixa
shaggar aanaa qarsaa maallimaatti humnoota mootummaa danuu isaanii iddoo irraa deebiin qabnetti arguun injifannoo gonfatee jiraachuus beeksisee jira. Denmark, Greek, Panama, Pakistanii fi Soomaaliyaan sagalee yaa'ii waliigalaa irratti kenname hordofuudhaanis miseensota dhaabbataa hin taane kan mana maree nagaa eegumsaa tokkummaa mootummootaa ta'uudhaan waggoota lamaaf jechuudhaan bara 2025 irraa hanga 2026tti filatamanii jiru. Soomaaliyaan garee teessoo Afrikaa kan irratti Mozaambiik bakka buuti. Pakistaan immoo garee biyyoota Eeshiyaa Paasifiik keessatti teessoo Jaappaan gadhiifte qabatti. Ji'a Majjii dhufurraa eegalee Paanamaan garee Laatiin Ameerikaa fi garee biyyoota Kariibiyaan bakka bu'uudhaan teessoo Ikaadoor amma qabattee jirtu fudhattis jedhamee jira. Gareen biyyoota Awurooppaa gama dhihaa fi kanneen birootiifis ammoo miseensonni haaraan lama Deenmaarkii fi Giriik ni jiraatu. Lamaanuu teessoo Maltaadhaa fi Swiizerlaandii gadhiisan baatii muddee keessa ni qabatu jedhame. Yeroon isaaniitis waggaa lama. Kunis ammoo Majjii tokko bara 2025 irraa eegalee hanga muddee 31 bara 2026tti xumurama kan jedhame. Sagalee kenname kana booda ammoo gaazexeessitootaaf ibsa kan kennan ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Ahmad Muallim hirmaannaa keenya keessatti tumsaa gola nagaa eegumsaa fi dhaabbataa naannoo gamtaa Afrikaa dabalatee cimsuudhaafis ni carraaqna jedhan. Soomaaliyaan dhimmoota walxaxoo addunyaa keenya kanarra jiran furuu keessatti gahee giddu galeessa biyyoota hedduuf tumsa bu'a qabeessa ta'uun ammoo hubattee jirti jechuudhaanis yaada isaanii laatanii jiraachuu VOA'n gabaaseera. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii Madda Albuudaa godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaa waraana maafiyaa Biltsiginnaati kan jedhuun humna raayyaa ittisa biyyattii uummata Oromoo fi sabaa fi sablammoota mortoraa fi marfiidhaan ammoo itti dhukaasuudhaan ajjeesaa, saamaa mana jalaa gubaa horii isaanii ammoo ajjeesaa fi dararaa turte irratti tarkaanfii ilaaleessaa fudhadheetiin jira jedha. Tarkaanfii guggubduu korommiiwwan lafa gadaa ijoolleen diinaaf ammoo hin dheessine waraana faashistii PP'dha barbadeessanii jiran jechuudhaanis WBO'n Madda Albuudaa kun kan beeksises tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiruun injifannoo guddoo gonfatee fuulduratti adeemaa jiraachuus beeksisee jira. WBO'n zoonii Madda Albuudaa tarkaanfii jabduu fudhateen guyyaa kaleessaarraa qabuudhaan lola guddaa gaggeessaa ture. Kanaan ammoo humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad dhibbootaan lakkaa'aman bakkarraa deebiin qabnetti erguudhaan injifannoo guddoo gonfatee jiraachuu beeksisee jira. Gujii Bahaa aanaa Agaawwayyootti ammoo humna lukkeelee diinaa barcuma Abiyyi Ahmad tiksuudhaaf bobbaafaman achitti unkuree hedduu isaanii ammoo olii fi gad ari'uudhaan rasaasaan barbadeessee achi keessaa baasee jiraachuu loltoota Koloneel Abiyyi Ahmad irraa ammoo gara 200 olii kan ta'an battalatti yoo ajjeesu gama ammoo 130 olii madoo dandammii hin qabneen adabee jiraachuus himee jira. WBO'n lola guddaa guyyaa kaleessaa gaggeessaa ture. Kanaan ammoo haga guyyaa har'aatti qawwee keemmidanuu PKM dabalatee meeshaalee gurguddoo dhukaatu warra rokkeetii hedduus humnoota mootummaa kanarra gonfatee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii Madda Albuudaa beeksisee jira. Humna diina ummata Oromoo fi Oromiyaa kan ta'e raayyaa ittisa biyyattiidha. Dikee Oromiyaa gochaatiin jira jechuudhaanis beeksisaa jira. Kanaan dura ammoo mootummaan humna kana barbadeessine biyyaa baqachiifnee jirra daaraa botora ta'an jechuudhaan keessattuu ajajaan waliigalaa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa barbadeessine jechuudhaan dhaadachaa kan turan daaraa botora ta'an waan hafellee bubbeen fuutee jirti jedhanis ammoo
ajajaa waraana bilisummaa Oromoo walii galaa Jalmarroo Dirribaa Lammeessaa kunoo jirra jechuudhaanis yeroo ammaatti waraana guddaa labsuudhaan maqaa duula Hirboo Shinnigaa jedhuun humna isaanii lafatti haxaa'urratti akka argaman beeksisanii jiru. Wal waraansi WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru akka haaraatti torbee darbirraa jalqabuudhaan haga guyyaa har'aan tanaatti hammaachuudhaanis itti fufee jira.